Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii akkam ooltan, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam, maqaan ishee ergamoonni Waaqayyo, maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'anii. Guyyaa har'aa kana koorsii keenya walitti fufiinsaa kutaa 29ffaa karaa yeroo santuubii isinii dhiyaatu waa'ee moqxoraatii jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana moqxoraan maalidha? Faayidaan isaas maalidha? Maaliif itti fayyadamna? Eenyu faatu qabachuu qaba kan jedhu waa'ee lakkooftuu yookiin immoo moqxoraa walitti ilaallaa. Inni biraan immoo baay'inni firee moqxoraa meeqa ta'uu qaba kan jedhus dhumarratti immoo fannoo ofirraa kan qabudha. Fireewwan kun gaafa lakkoofnu firee meeqa ofirraa qaba? Yeroo lakkoofnu immoo maal jechaa lakkoofna? Inni biraan immoo maaliif nu fayyada kan jennu guyyaa har'aa kana walitiin kan laallu kutaa 29ffaati. Keessumaa naannaa mana amantaatti haadholiin monoksoonni, abbooliin monoksoonni gaafa qabataman ni agarra. Moqxoraan eenyuuf kenname? Hojiinsaa immoo maalidha kan jedhu bal'isneetu walitiin ilaallaa jechaadha. Keessumaa moqxoraan barbaachisaadha moo barbaachisaa miti? Barbaachisaa yoo ta'e egaa keessumaa guyyaa har'aa kana faayidaan lakkooftuu yookiin immoo moqxoraa maalidha kan jedhudha. Waliitiin gaafa laallu eenyufaa qabachuu qaba? Yeroo kam immoo itti fayyadamna kan jennu bal'isnee guyyaa har'aa kana waliitiin ni ilaallaa, ni barannaa jechaadha. Keessumaa egaa manni kiristaanaa bara durii mana kiristaanaa keessatti kan argaman seexana yookiin immoo daabiloosiin meeshaa ittiin waraannu yookiin immoo meeshaa ittiin lollu keessaati fannootti aanee moqxoraan isa murteessaa fi isa barbaachisaadha. Abbooliin keenya turan kakuu moofaa keessattis lakkooftuu yookiin immoo moqxoraa kana itti fayyadamaa turan. Nuti amma moqxoraa jechuun afaan Amaariffaa gaafa ta'u faayidaansaa yookiin immoo faayidaan lakkooftuu kanaa maalidha kan jedhu duratti iyyuu manni kiristaanaa kakuu moofaa keessatti illee itti fayyadamaa turuu ishii egaa seenaan mana amantaa keenyaa nu barsiisa. Faayidaan moqxoraa immoo maalidha jennee gaafa ilaallu seexana ittiin mo'achuudhaaf, seexana ittiin injifachuudhaaf, keessumaa immoo teestilaayitii fakkeenyaatiif ibsaan jiraachuu isaa kan beeknu yookiin immoo kan ittiin ilaallu teestilaayitiidhaan. Akkuma kana seexanni keessa keenya galee jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa kan ittiin beeknu lakkooftuu yookiin immoo moqxoraadhaanii jedha. Akkam gooneetu keessa keenya seexanni galuusaa yookiin immoo jiraachuusaa ittiin cheekii yookiin immoo ittiin beekuu dandeenya jennee gaafa ilaallu diinni keenya jalqabaa daabiloos ittiin waraannaa, ittiin mo'anna. Maqaa isaatiin nurra kan dhaabbatan, nun kan dhiphisan, nun kan dhibamsiisan ittiin salphisna. Faaruu 43 cuftuu keessatti 44 lakkoofsa 5 gubbaa irratti mana kiristaanaa fi luboonni karaa abbaa gaabbii isaanii eebbisanii fi maqaa Waaqayyoo, maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin irratti waamanii haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaa ishiitiin, maqaa ergamootaatiin eebbisanii ni laatuufi. Asirratti moqxoraan kun eenyu barbaachisaa jennee gaafa ilaallu abboolii haa ta'anii, haadholii haa ta'anii, luboota haa ta'anii, daaqonoota haa ta'anii, kiristaanota hundumaaf kan eeyyamamedha jechaadha.
yeroo baay'ee nuti amma kan agarruu fi kan ilaallu mana kiristaanaa keessatti keessumaa haadholii qorroban yookiin immoo abbooliin qorroban gaafa isaan qabatanii fi gaafa isaan itti fayyadaman ni ilaalla. Haala fayyadama isaa boodarra itti dhufna. Inni guddaan keessumaa tajaajila mana amantaatiif kan nu oolu moqxoraas haa ta'uu, fannoos haa ta'uu, matsaaf qiddusiis haa ta'uu, wangeelas haa ta'uu tajaajila itti fayyadamuudhaaf gabaarraatii meeshota binnu moqxoraa, fannoo waan akkasii kana gaafa binnu gara abbooliitti finneetu abbooliin kadhannaa godhuu jechaadha. Abbooliin kadhannaa godhanii erga nu eebbisanii gara abbaa gaabbii keenyaa geessine erga eebbisneen booda moqxoraa kanas fannoos kitaabolee garaagaraas itti fayyadamnaa jechaadha. Sanaan booda gaa faayidaansaa maalidha? Maaliif qabanna jennee gaafa ilaallu moqxoraa yookiin immoo lakkooftuu abbooliidhaan eebbifame kana maqaa Waaqayyootiin, maqaa keenya qulqulleetti Dibroo Maaramiitiin, maqaa qulqullootaatiin, ergamoota Waaqayyootiin dugda keenya lamman walakkaa isaa akkuma kana bakka dhibeen garaagaraa nutti dhaga'amu mataa ta'uu danda'a, dugda ta'uu danda'a, kalee ta'uu danda'a, ceekuu ta'uu danda'a. Bakka hundumaa yeroo rurrukunnu moqxoraa kanaatiin jechaadha. Akka ifa isinii ta'uudhaaf maqaa Waaqayyoo, maqaa ergamootaa, maqaa raajotaa, maqaa qulqulleetti Dibroo Maaramiitiin waamuudhaan moqxoraa kana dugda keenya walakkaa isaa giddu lamaan isaa bifa kanaan qabachuudhaan ati hafuurri hamaan keessa koo seentee na dhiphisaa jirtu, lukaan kan seente, addaan kan seente, kaleen kan seente, garaachaan kan seente, hafuura dabtaraatiin kan hojjetamte, hafuura xonqaayichaatiin kan ergamte, biyyuu awwaalaatiin kan irratti hojjetamte, dhiigaatiin kan galte, sirra ejjedhee koomee kootiin kan seente, koomee koodhaan kan seente, faana barruu kootiin kan seente, sammuu koo kan na qabde, dugda koo kan na qabde, jireenya koo kan qabde, eebba kan na qabde, maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin qaama koo keessaa buqqa'iitii ba'i. Maqaa Waaqayyootiin abboomami, luka koo gaditti bitami, eenyummaa kee himi, hafuurri ayinaxilaan, hafuurri budaan, hafuurri xinqolaan, hafuurri asmaatii, hafuurri matatii, hafuurri 66, hafuurri dabtaraa iccitiin hojjetamte, qilleensarra ergamte, gara kootti kan dhufte, maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin keessa kooti buqqa'iitii ba'i. Waaqayyoon si haa salphisu. Keessa kooti salphadhuu ba'i. Humni Waaqayyoo si haa gubu. Moqxoraan kun si haa gubu. Jennee maqaa Waaqayyoo gaafa irratti waamnu yeroo sirriitti rukunnu bakki sun, bakki nu dhukkubsachiisu sun nu gubuu danda'a yookiin immoo nu waadduu danda'a yookiin immoo qaama keenya mallattoo wayii walitti butuu, nu nyaachuu, hooksisuu yookiin immoo qaama keenya keessaa qaamni tokko nu hadooduu. Akkuma kana mataa keenya irratti bakka lamatti nu hiruu, dhibee mataa, miira nutti dhaga'amu, yemmuu nutti dhaga'amu seexanni keessa keenya jiraachuusaa yoo nu gubu, yoo nutti dhaga'amu, yoo nu hadoodu, matawwawwan hamaan gaafa nutti dhaga'amu bakka sana gaafa rukunnu seexanni keessa keenya jiraa jechaadha. Tooftaa ittiin seexanni keessa keenya jiraachuusaa beeknu keessaa moqxoraan isa barbaachisaa fi isa cimaa fi isa baay'ee barbaachisaa ta'e ta'uusaa asirratti ni beeknaa jechaadha. Yeroo kana hafuura xonqolaas haa ta'u, iccitiinis hojjetame haa ta'u, qilleensaras ergame haa ta'u, hafuura dabtaraas haa ta'u, hafuura sheekiis haa ta'u, hafuura muraas haa ta'u, irras kan ejjennee faana keenyaan, koomee keenyaan seene, ijaan addarra kan jiru, sammuu qabee kan jiru, kalee qabee kan jiru, garaacha qabee kan jiru, yeroo sana mallattoo addaa
miira dhukkubbii nu gubuu nu waraanuu nutti dhaga'amuu danda'a jechaadha. Kana waan ta'eedhaaf Waaqayyoon karaa Waaqayyoo qabannee soomuudhaan, kadhachuudhaan, jilbeenfachuudhaan, sagaduudhaan, fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan armaan olitti kan ibsaman maqxoraa kana rurrukuchuudhaan ganama galgala otoo hin jedhii sagaduudhaan hafuurota hamaa kana injifachuu, mo'achuu, ijoollee Waaqayyoo ta'uu ni dandeenyaa jechaadha. Ijoollee Waaqayyoo kan ta'an hojii kana hojjetanii hafuura hamaarraa ittiin bilisa ba'u, ittiin fayyuu jechaadha. Tooftaa ittiin hafuura hamaa ittiin beeknuu fi ittiin qorannu ta'uusaa asirraa beekuun barbaachisaadha. Egaa akkuma kana akkana jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 gubbaa irratti እነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ ኩኖ ቦፊቻፊ ቡቲ ሰነ አካ ኢራ ኤጀተኒዳፍ አንጎ ሁንዱማ ኢስኒቲፍ ኬኔራ ከንስ ሚዱ tokkollee hin jiru jedha maqaa eenyuutiin maqaa waaqayyootiin maqaa haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramiitiin maqaa ergamoota waaqayyootiin maqaa toloota waaqayyootiin maqaa raajota waaqayyootiin bofti sun buutiin sun marziin sun xinqolaan sun afurri sheeki jireenya keenya irratti kaayyoo keenya irratti eebba keenya nu harkaa balleessuudhaaf nagaa nu dhowwuudhaaf dhibee garaagaraatiin nu miidhuudhaaf jireenya keenya balleessuudhaaf harka namaatiinis haa ta'u qilleensarras haa ta'u qaamaanis haa ta'u nurratti hojjetaman sana hundumaa maqaa waaqayyootiin injifachuu balaaleffachuu ofirraa kuffisuu luka keenyaa gaditti hidhu ni dandeenyaa jechaadha. Kun tooftaa ittiin hafuura hamaa mo'annuu fi injifannu keessaa karaa guddaa fi karaa beekamaadha. Egaa guyyaa har'aa kana waa'ee maqxoraa kana irratti maqxoraan kun eessa taa'uu qaba? Kunis beekamuu qaba. Fireen maqxoraa kanaa meeqa ta'uu qaba? Maqxoraa kana immoo namoota akkamiitu qabachuu qaba? Yoom qabachuu qabu? Qabachuu keenyaan dura eessarraati binnaa? Erga binneen immoo callisnee itti fayyadamna immoo gara abboolii geessuu qabna. Maqxoraa qabachuudhaaf aangoon nama daangeessa luba ta'uun dirqama moo? Phaaphaasii ta'uun dirqama moo? Qeesii daaqonii ta'uun dirqama moo? Hundumatu fayyadama. Manni kiristaanaa kana maal jetti? Baay'inni maqxoraa kanaaf fireewwan kana gaafa lakkoofnu meeqadha isaan? Maqxoraa irratti immoo fannoon kun jiraachuunsaa yeroo of rukunnu akkamitti qabanneetu ittiin of rukunna kan jedhu yeroo itti dhufutti kutaa 30ffaa irratti waliin ni ilaalla. Har'a garuu maqxoraa fi faayidaa isaa waa xiqqoo ilaalleerra. Fireen isaa meeqa ta'uu qabaa? Yoom qabannaa? Eessa keenyaa? Eessarraa binnaa? Eenyu eebbisuu qabaa? Dhuguma umuriin yookiin immoo aangoon lubummaa kana qabachuudhaaf nu daangessaa kan jedhu kutaa 30ffaa dhiifama kutaa kutaa 30ffaa yeroo dhufutti bal'inaatiin ilaaluu ni dandeenya. Haa ta'u malee garuu miseensi dhuguma hordoftoonni yeroo santuubii baay'inni keessan baay'ee gadi bu'aa fi
hirmaannaan keessan baay'ee dadhabaadha jechaadha. Asumaan ergaa isinii kaa'een deema. Nuti gartuun keenya gartuu Waaqayyooti. Nuti ijoollee Waaqayyoo malee ijoollee seexanaa miti. Maqaan seexanaa gaafa waamamu kan hin jaalanne warra miseensa seexanaa ta'anidha. Barumsi kun jireenya keenya irratti tokkoon keenya irratti hunda keenya irratti nu barbaachisa. Maaliif xiyyeeffannoo barumsa kanaaf kennu akkas hin dhabdan? Diraamaa garaagaraa oduu biyya lafaa yeroo dhaggeeffannutti sirba biyya lafaa, fiilmii biyya lafaa, fiilmiin sagaagalaallee otoo hin hafin yeroo itti laallutu baay'oliin keenya mul'annaa kanan beekna. Inni biraan immoo calliseedhuma sa'aatii 24 dhiira garaagaraa janajjanuu fi janajjanamuu kan bares ni jira. Barumsa akkasii dhaggeeffachuun jireenyaaf kan ta'u, jireenya keenya keessatti kan nu quunnamu hin beeknu, jireenya keenya borii hin beeknu. Biyyi keenya biyya hojiin hafuura matatii, hojiin hafuura muraa, dabummaan, hinaaffaan itti baay'ate kana keessatti fayyuudhaaf karaa abboolii qabannee barumsa karaa mana amantaa keenyaa nuuf kennamu barachuun dirqama ta'a. Dhugaadhuma isaa gaafa dubbannu miseensa sabiskiraayibii gootan dirqamaan ta'ee fedha keessaniin ta'een beeku 650 ol taataniittu. Namoonni barumsa kana dhaggeeffatan nama 100 hin guutan. Why is that? ለምንድን ነው? ችግሩ ምንድን ነው? ይህንን ትምህርት ተምራችሁ መዳን አትፈልጉም ወይ? በሩምሰ ከነ በረተኒ ፈዩን በርባደኒ ሞ ሁንዱምት ኬሰን አፉራ ሀማ ከነ ሞአተኒቱ አናፍ ጋፊ ጉዳ ባየና ተአጅራ ማለከተ ቤኩ ዮን ባዱዩ ነምኒ ባየን ሆጂ ሴጠና ሆጂ ጥንቆላ ሆጂ ሞራ ሆጂ ቃሉ ሆጂ ጅኒ ሆጂ አፉራ ሀማ ሆጂ ደፍተራ deeggaruusaa agarsiisaa jechaadha. Kana hin ta'u taanaan barumsa kana sabiskiraayibii, sheerii, laayikii goonee diina keenya seexana fannoo niinee luka keenyaa gaditti binnee jilbeenfachiisnee boficharra ejjennee buutii sana salphisnee deddeebi'uun dirqama keenya ta'a. Kana hin ta'u taanaan lammii kamirraa akka taane beekne hubannee itti deemuun dirqama keenyaa jechaadha. Kutaan 30ffaa faayidaan isaa lakkoofsi maqxuraa meeqadha? Eenyu faa qabata? Umuriidhaan ni daangeffamna moo hin daangeffamnu moo hundumtuu qabachuu danda'a? Eessa keenya maqxuraan eessatti baatama kan jedhu immoo kutaa 30ffaa guyyaa biraa waliitiin ni ilaalla. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaatiif galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Faayidaa muqxaraa kutaa 29ffaa kanumaatiin xumurraa Waaqayyo sinaa eegu, Waaqayyo sinaa eebbisu.